Bagammad. Hello Bagammad. Hello Gurmeessa. Akkam? Kam jirtu nagaa keessanii? Nagaa sagalatu nagaadhaas nagaa. Waa rakkadhee sitti bilbilee. Waardiyyaa wayinaa barbaaddaa laataa harratti. Waardiyyaa moo? Jiraare. Yoomitti barbaaddu? Ammuma sin eegaati naa qabii kottu gaa. Amman isiniif fidee dhufu. Dandeettii qabaa. Isin kellaa heddumni isin sulula qinxaamaa keessaa mixi eegaa ture. Nama salphaa isinitti fakkaatin. Tole. Dhugaa waaqayyoon isinin jedha amman fidee dhufa. Ittamantaati. Maalaa sooftuu isin obbo Gammadaa. Abiddan isin hin jedheen. Kuni miti. Maa jechuudha? Faccee jechuudha. Faccee moo? Nama saddeet. Faccee moo? Oi, amma miti. Dhugaa isinitti argisiisu? Qabi. Tokko siree. Dhiigisaa ganaan qabbanoofne. Dhiigisa ho'a. Amma gosaatuun taane sirrii masaa qabeenya jira. Obbo Gammadaa. Maatii jiru. Amma nimee anaa wajjin hojii hojjettanii saalfattanii beektu isin. Sitti nana mana. Keetti nana mana baay'ee. Isinillee garuu yeroo baay'ee namitu. Iddoo meeqa hojjeteera kana dura? Iddoo meeqa hojjeteera? Muuxannoo qabaa. Ani haasa'uu irra innumti isinitti himu itti himime. Ani moo muuxannoo attani? Dhugaa dha'umsa koorraa namni nafu. Itti argisiisuudhaan. Tokko dhahee naan lafaa kaatu namni. Nama Sudaanii. Diyaasporaadha. Sudaaniin eegaa ture. Daangaan Sudaaniin eegaa ture. Xiqqoo dheeratu isaan. Karaan tiniirra eeddettaa Sudaan karaa galumsa sheerra. Galumsa sheerra eegee dheeroodha namni isaanii gugurraacha dheeroo gana. Oluma utaalee mataa isaanii qolee lafa buusaa ture gaadhumti. Afur ajjeesee dhufe jechi. Nama afur ajjeesee dhufe. Kanaaf salphaa isinitti hin fakkaatin. Animmoo waa'ee qabeenya keessanii sirriitti hin beeka egaa. Qabu. Sirriitti kaffalu jechuudha. Qabu. Baasuu irratti badaa. Waa'ee qabeenyaa amma seera jiru nutti hima. Waa'ee dhimma seera mana kanaa sirriitti nutti himaati. Maal godhu? Anis nan ariifadha. Hojiitti nan ariifadha. Maal godhu seen? Nan eeganoote. Laa inni beektaa maqaa isaa yoonaan jette. Dachaasaa na irraanfattee? Maal beekaam? Dachoo ta'uu waan beekaa. Dachaasaa seete. Manni kooyi seera mataasaa qabaa. Akkasumas immoo haala ittiin bulmaataa kan mataa koo kan maatii koo ittiin bulchadhu qaba. Akkuma argitu mooraan kun mooraa guddaadha. Bal'aadha. Guddaa. namoonni kireeffatanii illee galan namoota baay'eetu jira. Namoonni galan immoo namoota gurguddaa namoota kabajamoodha. Gaggabaabsaa deemnu rakkoon qabu. Kanaaf waa'ee saatii ani saatii dabarsee nama dhufu eenyuun hin keessummeessu. Kunoo anis harkarraa hin qaban. Adaraaga. Adaraaga dachuun akkanan saalfachiine. Dachaasan akka maqaa isaa walitti dachaaseetu. Waa'ee saatii irratti meeqaan ittiin mooraa keessa kan dhufamu. Saatiin utuu danda'amennaan saatii 12 dura namni gibbii kanatti galu hundumtuu 11 hin cufnu 12 na ta'u. 11 hin cufnaa dhiisaa. Dhiisi na rifatinatti. Ati na rifatee. 12 wayya. 11 lakkaa ta'ure. Maaliif eenyuun nama mooraa kanatti galu saatii 12 dabarsee dhufeennaan eenyuun hin galchine. Ana ka morma koon kenna. Egaa ni gaa waadaa koon eega. Namni tokko 12 daqiiqaa tokko naan balbal giggir. Ati dhuftee na dargattu nan dubbiftu. Malakee wallaalee Malakee wallaalee. Hela. Obbo ni siniin jedhan irraa kaasee namni tokko saree safara kanaa natti naafan argitu. Natti amananii dhabu saroonni safara kanaa kana booddee. Isa jira dachoo dhufedhanii ol galanii. Anis. Maali rafuta? Anis. Sareen iyyuu jedhe. Isatti waan an amanu. Saatii 12 dabarsee abbaan barbaadu. Haadha manaa koo maan taate.
dhufteenaan eenyuun Maalifi maaf kudha lama dhibbaati isin jalaa maal dhibbaati? Sila haadha manaa kudha lama booddee bakkee turuun gaarummaa qabu. Hin qabdu. Sinuma isaa maal hojjettee haadha manaan bakkeeti? kanaafuu Haa ta'u gaa. hankee booddee intinii marra Adaraa gaana jalaan irraanfatinaa gaa. Adaraa jalaan irraanfatin adaraa biqiltuu kellaa kana keessaa immoo akka hin calle. mooraa Waan tokko simbirroo Ani iddoo isaan biqiltuudhaaf qaban beekan. dhugaa Obbo Gammadaa iddoo isaan biqiltuuf qaban beekan. Nuyi dhaabaa turre. Maal la wallaaltee? Ijaaramnee dhufnee dhaabaa turre kellaa kana keessa. Adaraa. Na wallaaltee? Iddoo biqiltuun cabuu lubbuun namaa bowwee. Simbirroon ilaa kellaa kanarra ni Daachuu sitti meera. dachaasaa Haa ta'u annan deema. Dhimma biqiltuu sana jabeessaatti hima. Ani waa'ee amala keessan iddoon beekuuf egaa dafqinee dhaabaa turre si. Gadi gaabbee? ammas Daachuu. Adaraa gaa. Maali gooftaa ko? Adaraa. Tuma mari'an. Maal? Ulfaadhaati illee. dubbanna Inni raanfatinaa gaasee kan gogsan. Rakkoo qaba. Siniin bilbilaa garumaan bilbilaa. jabaadhu Haa ta'u. Haa ta'u. jedha Gadi gaabbee? Jedha. dachaas ammas irra deebi'een sitti hima keessumaa waa'ee yeroo Yeroo. Serious waa'een yeroo hin qoofamu. Sa'aatii 12 dabarsee namni tokko dhufeennaan balbala kana banteennaan achumaan duukaa baata. Ani moo nan egaa kunoo ila waardiyyaa maaliin beekamaa? Sa'aatii harkatti godhatee deema. Eenyuun? Wanti dhaamu jira? Kanaafuu amma kaasiiti uffata kan siifa jijjiiranii ol darbi. Maaloo kanumaan taanoo booddee manoo uffadha. Uffadhaa. Akka barbaade godhu. Nagaan nagaa gottaa gaa. Akka baay'ee qabu hin dhuftee qoy. Ashananaanana. Taanii bukeessanii tuulan bu'uun jiru. Kudhan lama jeshee. Kudhan lama jeshee. Dirqim gara banaaf kooti. Kunoo. Tokkoon keessiin baasa gaa. Rafuu hin danda'an osichi. Eewu! Eewuti! Ana Atoo maqaan qabdu? gammadaadha. Gammadaan eewuti inni sa'aatii 12 dabarsee immoo gibbii mooraa boofaatti dhuftooti. Abbaa gamadaadha. Abbaa mana kanaati? Obbo sinii Ana ifa maqaa 12 ta'e. baay'ee 12 ta'e sa'aatiitu iddoo oltaan bulaa. Hin jiru gaa. 12 hojii qofa namaadhaan. Hadi dachaa. Hin baanu jedhe. Waaqayyo maal na agarsiisa. Hin baanu 12 ta'e gaa. Wallaan jedhamu jaannaa fide maal? Hin baanu deemaa iddoo barbaadde bulaa. Maaliif qolte dachaa? Isintu qoosaara obbo. Deemaa lafa oltaan bulaa. Dachaasa bari. Hin baanu gaa. Dachaasa ana bari. Hin baanu jedhe obbo dhiifama naa godhaan hojii koon seeraan hojjedha. Buddeen qorran taa'ina. 12 dabarsinaan eenyutti hin banin jettanii. Dachaasa ana gammadaadhaan jedhe. Na wallaalee obbo maqaa keessa maal sagallatti himtuu maal taatanii? Abba dee abbaa ko. Deemaa lafa oltaan bulaa. 12 ta'eera. Furtuu qabdu na seeteetii qoy. Maal na dhibee dhaan? Achuma bulaa gaa. Abbaa kee qabu! Fakka abbaa kee qabu! Bakkee hojjetaa! Maal jedha kun? Ofiisaa natti mee ofiis moo seera cabsaa kun? Gabbaa seera qabu. Hin jiru gaa 12 ta'ennaan.